Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo bitootessa 28 bara 2022 isin dhageessisaa injifannoowwan boonsoo fi diina baaraksan waliin ani daandii elemooti. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti tarkaanfii guggubduu waraana sirna PP irratti fudhachuu itti fufuun injifannoo boonsaa galmeessaa imala gara Finfinneetti taasisaa jiru jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan kutattoonni ilmaan Oromoo warri diinaa laalatti ijaan argaa jibban oboon zoonii giddu galeessaa waraana weerartuu PP irratti tarkaanfii fudhatee jira. Bitootessa 25 bara 2022 irraa eegalee ganda Muunyoo Baabboo Gaalloo magaalaa Baabboo Gaalloo seenuuf yaalii godhaa kan turte waraanni sirna PP bitootessa 26 bara 2022 ganamaan magaalaa kana seenuuf dishqaa dhukaasaa akka dhufteen seensa magaalaa Baabboo Galloo bakka addaa laga gurraa irratti jajjabeen oboo rasaasatti roobsuun baarudaan macheessee madoo fi reenfa baachisee of duuba deebiseera. Magaalaan Baabboo Gaalloos harka jajjabee waraana bilisummaa Oromoo kan jirtu ta'uun baramee jira. Aanaan Liibanjaawii gandoota 16 kan qabdu yoo ta'u gandoota kana keessaa gandoonni 12 harka jajjabee jiru. Abdii fi wanteen uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa fi Cibraan Soddombooroo waliin ta'uudhaan aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo fi Nagallee gidduutti iddoo addaa Kiluwwee jedhamtutti waraana PP kan godinaa fi aanaa Gooroo Doolaa irraa wal guurtee dhufte irratti tarkaanfii cimaa ganama sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 7 walakkaatti geggeesseen loltuu PP 18 battalatti yoo ajjeesu 24 ol madeessuun gargar facaasee jira. Haaluma kanaan Cibraan Odaa Doolaa aanaa Waadaraa ganda Daraaraa fi Gudubaa gidduutti tarkaanfii cimtuu waraana PP irratti fudhateen loltuu PP 5 battalatti ajjeesuun 7 madeessee ari'uudhaan bakka isiin irraa dhuftetti galchee jira. Gooticha lolli mootummaa gadi hin qabne ilmaan gootota darbanii oboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa keessa sossoo kaleessa bitootessa 27 bara 2022 godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Tooree keessatti waaree booda toora sa'a 10 hanga 12 daqiiqaa 40tti lola jabaa oboon waraana PP irratti geggeesseen battalatti 10 ajjeesee 15 ammoo madeessee jira. Godinicha keessaa ona galaanaatti hanga gabaasni kun qindaa'etti lolli itti fufee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa Cibraan Odaa Doolaa bitootessa 27 bara 2022 mooraa diinaatti cabsuun godina Gujii Ba'aa aanaa Gooroo Doolaa ganda Guduubaa jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen ambulaansii tokko booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Ittuma fufuun Cibraan Soddombooroo guyyuma kanaa godina Gujii Ba'aa aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii keessa ganamaan rasaasaan hafuura kutuun 5 battalatti ajjeesuun 3 madeessee duula warraa fashaleessee jira. Haaluma wal fakkaatuun Cibraan Laga Dambii guyyuma kana toora saalaa kanaatti loltuu waraana PP kan duula ijibbaataa baate irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii waraana sirna PP irratti fudhatutti fufuun oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa Cibraan Laga Dambii godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Qollaansaa keessatti lola jajjabaa fi hadhaawaa taasisaa oolee jira. Bifuma kanaan wal fakkaatuun bitootessa 27 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa Cibraan Odaa Doolaa godina Gujii Ba'aa aanaa Gooroo Doolaa iddoo addaa Keellaa Kaafuunaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuun diina hedduu du'aa fi madoon burkuteessuun mooraa diinaa keessaa baasee magaalattii dhuunfateera. Gama biraatiin Cibraan Soddombooroo ammas guyyaa har'aa bitootessa 28 bara 2022 bakkoota hedduutti lola jajjabaa geggeessaa kan jiru waan ta'eef bal'ina isaatiin walitti kan deebinu ta'a. Irree fi gaachanni uummata Oromoo oboon zoonii lixaa bitootessa 25 bara 2022 toora sa'a 10 irratti waraana sirna PP uummata Oromoo dararuuf bobbaate osoo isheen magaalaa Najjoorraa gara gaba kamisaatti deemaa jirtu hattee ittiidhuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun battalatti 8 ajjeesuun 9 madoo dandammii hin qabneen yoo adabu konkolaataa sireeffii tokko hojiin ala taasisee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemmii 2 irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira.
Abdii fi gaaddisni saba Oromoo Woboon Zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo godina Gujii Ba'aa Aanaa Liiban ganda simmintootti weerartuu waraana Biltsiginnaa Kanaanaa Gumeel Dalloo deebifanna jettee socho'aa turte irratti bitootessa 28 bara 2022 tarkaanfii cimaa bakka addaa Aroo Simmintootii fi Qarree Kudhaa jidduutti fudhateen humna nyaaphaa burkuteessee tumuun waraana Biltsiginnaa battalatti 52 ol ajjeesee 78 ol madoon adabuun kokkee qabee socho'uu dhorkee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti konkolaataa Ayisuuzii 2 fi ambulaansii 2 paatroolii 2 guuttattee reeffaa fi madoo gara magaalaa Nagallee Booranaatti geessaa turte. Gootichi bakakkaasaatti buusuutti fufuun kaleessa bitootessa 27 bara 2022 godina Lixa Shaggar ona Adaa Bargaa magaalaa Olonkomii fi naannoo isheetti lola ganama sa'a 12 irraa hanga galgala sa'a 1tti deemeen humni diinaa 100 ol yoo duutu hedduu madoon adabee jira. Humni diinaa aanaa muloo fi Fincinniirraa waliif birmattus irree woboo jala dhaabbachuu hin dandeenye. Olollii fi karoorri piipiin uummata Oromoo fi woboo balleessuuf baafattee galman ga'u dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaa ni ijaarraa horaa bulaa deebanaa.